Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kennaa jirra jirtuu isiniin jenna ammas logic and critical thinking chapter 4 part 2 dhaan walitti deebinee jirra. Akkuma yeroo darbe yaadatamu part 1 xumurree kan dabarsine ta'uun ni yaadatama. Ammaan tana part 2 waa'ee standards of critical thinking yookaan immoo criteria of critical thinking kan jedhu walitti deebinee jirra. Kanaafuu kutaa kana keessatti standards of critical thinking yookaan criteria of critical thinking saddeettu jira. Isa saddeettan kan barruu fi akkasumas immoo standards or criteria of good argument shantu jira. Shanan kan barruu fi principles of critical thinking kan waliin laallu ta'a. Kanaafuu kutaa kanarra akka isin waan guddaa hubattan abdii qaba. Gadi fageenyaan na dhageeffachuu qabdanii. Kanaaf standards of critical thinking kan jennuun criteria wanti tokko yaanni tokko takkaawu thinkingin tokko critical jedhamuudhaaf inni guuttachuu qabu. Takkaawu safartoota takkaawu measurement inni guuttachuu qabu yoo criteria takkaawu standardoota saddeettan amma walii himuuf deemnu kana kan guuttatu ta'e thinkingin sun completely maal jedhamuu danda'a? Critical thinking jedhamuu danda'a jechuudha. Takkaawu mootu xiinxallaa gadi fageenyaa jedhamuu danda'a jechuudha. Xiinxallaan takkaawu yaanni ulaagaalee armaan gadii yookaan criteria armaan gadii kana guuttate jechuudha. Kanaafuu to identify a critical thinking from uncritical thinkingin keenya suni critical ta'uu fi ta'uu dhabuu takkaawu thinkingin keenya ka critical jenneen san uncritical thinking irra adda isa godhuudhaaf ulaagaa saddeettan kana yoo guuttate critical thinking jedhama. Kana keessa tokkicha immoo kan cabsu ta'ee fi sanaa olis yoo kan cabsu ta'e immoo uncritical thinking jedhama jechuudha. Kanaafuu to refer some standards jedha. We have to refer some standards. Standardii wahii refer gochuu qabna takkaawu beekuu qabnedha. Standardii nuti beekuu qabnu suni saddeettan arma gaditti waliin laallu kana ta'a. Tokkoffaa irratti maal qabaachuu qaba? Clarity qabaachuu qaba, precision qabaachuu qaba, accuracy qabaachuu qaba, relevance qabaachuu qaba, consistency, logical correctness, completeness fi fairness qabaachuu qaba. Isaan saddeettan kun garuu maalidha? Intellectual standards jedhama. Interdependent maal jedhama? Standard jedhama. Criteria interdependent. Inni tokko yoo hafe inni biraa kophaa jiraachuu hin danda'u jechuudha. Sababa saniif intellectual standards of critical thinking jenneen jechuudha. Criteriyaan kun tokko kophaa isaa jiraachuu takkaawu muutu jabaachuu hin danda'u. Inni biroo keessaa luqqa'e taanaan takkaawu inni torba hafee tokkichi keessaa hafe taanaan sababa tokkicha keessaa hafe saniif thinkingin sun critical thinking jedhamu. Maal jedhama malee? Uncritical thinking jedhama malee jechuudha. Kanaaf mee standardii kana keessaa isa jalqabaa irratti maal jedha? Clarity jedha. Clarityin kun maal garsiisa jennaan? It refers to clear understanding of concepts and clearly expressing them in what? Clearly expressing them in a language that is what? Free of obscurity and vagueness. Kanaafuu clarity kun kan inni garsiisu maalidha? Clear understanding of concepts. Conceptiin sun bifa maal taheen ifaa taheen namaaf hubatamuu fi akkasumas immoo namaaf galuu danda'uu qaba jedha. Yeroo ibsamu namaaf hubatamuu danda'uu qaba jedha. Afaan kamuu keessatti afaan maal irraa firii ta'e? Obscurity fi vagueness. Afaan vagueness yookaan humootu wal fakkeenya fi akkasumas immoo confuse nama godhurraa firii ta'e kamuu keessatti kan nama hubatamuu danda'uu fi akkasumas immoo nama ifuu danda'u ta'uu qaba jechuudha. Thinkingin ati gootu sun takkaawu xiinxalli yookaan yaanni ati yaaddu sun maal ta'uu qaba? Yaada afaan obscurity fi vagueness kamirraayyuu bilisa ta'e keessatti namaaf hubatamuu fi ifuu yookaan namaaf galuu danda'u qabaata jechuudha. Kanaafuu thinkingin tokko ulaagaan duraa inni guute critical jedhamuun maal qabaachuu qaba? Clarity takkaawu ifoomina qabaachuu qaba jechuudha. Inni lammaffaan precision kan jennuudha. Precision kun immoo maal garsiisa? Refers a matter of what? Being exact, accurate and careful. Inni kun maatarii maaliti? Takkaawu mootu rakkina maal tahuuti? Exact tahuu danda'uu qabaata. Akkasumas immoo accurate ta'uu danda'uu qabaata. Careful ta'uu danda'uu qaba. Exact jechuun kallattumaan isa maalii ta'uu danda'a? Waan barbaadame san yaanni yaadamu sun
yaada barbaadame kamal ta'e objective ta'e san ta'uu danda'u qabaata jechuudha. Waan yaaddeef sanii wal galuu qabaata takka ummuutu waan tiinki gochuufin si barbaachisaniif kan yaaddamu ta'uu danda'u qabaata. Karaan ati itti yaadde sun illee mootu accurate and or acceptable ta'uu danda'u qabaata. Carefully ta'uu danda'u uf miidhullee hin qabdu. Maalifi haala uf eegaa taate fi akkasumas immootu haala objective takkaa'u kaayyoo qabeessa taate fi haala fudhatamiinsa qabu maal ta'uu qabda yaaduu qabda jechuudha. Yaadni kee sun yoo exactly accurate fi carefully haala ta'een kan yaaddamoo ta'e ulaagaan inni qabu precision qaba. Precision qabaate jechuun immootu tokko kaadhimamaa critical thinking tahaa jechuudha. Thinking kee suni kanaafuyyuu most ideas are what vagues yaadonni kenna hedduun isaanii maayini vague fi akkasumas obscure. Vague jechuun kan wal nama harkaa fakkaatan kawaayeen isaa namaan gallee fi obscure jechuun kan confuse nama godhan takkaa'u namatti jijjiiraman takkaa'u namatti zoorsan. So what we think we have what precise understanding of them maal gochuu qabna yoo haala namaa hubatamuu danda'uun maal gochuu qabna precise gochuu danda'uu qabaanna jechuudha. Clear gochuu danda'uu qabaanna. Kanaafuu yeroo tokko tokko thinkingiin nuti yaadnu sun vagueness fi obscure yoo kan qabatu ta'e ulaagaa critical thinking keessaa precision cabsaa jechuudha. Kanaafuu precision fi clarity criteria takka standard critical thinking hedduu walitti dhiyaatanidha jechuudha. Lamaan isaaniitu maal irraa firii ta'uu garsiisanii ambiguity vagueness fi obscure irraa firii ta'uu danda'uu qabaatan jedha thinkingin tokko. Inni sadaffaan immoo accuracy kan jennudha. Accuracy is refers to what correct or genuine evidence information ta'uu qaba jedha. Kanaafuu thinkingin nuti yaadnu suni maal ta'uu qaba sirrii ta'uu danda'uu qabaata. Erga sirrii ta'e booda ammallee information thinkingii sanirratti nuti qabnu takkaa'u mootu yaada sanirratti nuti qabnu maal ta'uu qaba genuine information ta'uu qaba. Real information ta'uu qaba malee maal ta'uu qabu false information takkaa'u mootu and fact information ta'uu hin qabu jechuudha. Fact ta'uu qaba. Decisions based on wrong and false information will what likely result in distorting realities. Amma jalatti ilaala waan jedhu decision maal irratti hundaa'e wrong fi false information sobaa fi dogongora irratti hundaa'e maal distort gochuu danda'edha. Maal balleessuu akka facaasuu danda'edha. Reality facaasuu danda'a takkaa'u mootu dhabamsiisuu danda'a jedha. Kanaafuyyuu inputiin kenna outputii kennaaf murteessadha jechuudha. Nuti thinkingii kenna san irratti karaan nuti information irraa argannee fi takkaa'u mootu information nuti arganne sun maal ta'uu danda'u qabaata correct and genuine takkaa'u correct and real information ta'uu danda'u qabaata jechuudha. Yoo information nuti fayyadamnu sun decision gochuun duratti information nuti fayyadamnu sun correct fi akkasumas genuine takkaa'u real information yoo kan ta'u taate achi booda information kana dhaabbanne decision nuti goone illee maal gochuu danda'u reality distort gochuu danda'u jechuudha. Maal godha malee develop godha takkaa'u encourage godha malee reality ni jabeessa malee maalin godhu hin dhabamsiisu jechuudha. Garuu information correct fi genuine kana dhabne information nuti decision irratti hundoone goonu sun wrong fi false yoo kan ta'u taate reality nuti barbaaduuf deemnu sun maal taati distort taate jechuudha. Kanaafuu reality barbaaduuf deemnu takka conclusion barbaaduuf deemnu san distort goone jechuun immootu critical thinking kenna akka hin jiraanne taasisaa jechuudha. Criteria takka standard critical thinking keessa inni kunillee cabuu hin qabaatu jechuudha. Inni afuraffaan relevancy dha. Relevance refers to as the connection of the ideas. Yeroo gadi fageenya yaaddu san keessatti yaada keessan keessatti ideyaan keessu maal ta'uu danda'u qabaata connection qabaachuu qabaata jechuudha. Yaanni ati dura dubbattee fi yaanni lammaffaa dubbatte maal wal gochuun qabu contradict wal gochuun qabu takka wal diiguu yookaan wal dhiibuun qabu maal wal gochuu qaba malee wal gargaaruu qaba. Your premises and the conclusion must be relevant to each other or support each other ta'uu qaba malee if they are not relevant to each other and no support each other then it meets the criteria of what or standards of relevancy. So then if certain critical thinking is meets the criteria of relevancy then it cannot fully considered as critical thinking rather than considered as what uncritical thinking jennani akka uncritical thinking itti dubbatama malee critical thinking jedhamu. Kanaafu critical thinkers carefully choose what only the information that has logically relation with the ideas at hand.
yaada inni harkaa kanaafuu critical thinker tokko critical thinker jedhamuudhaaf carefully information filatuu qaba. Information inni filatu sun illee maal ta'uu qaba? Logically relation maal wajji qabaatu qaba? Idea inni harkaa qabu san, idea inni harkaa qabu sun maal inni conclusion harkaa qabu san waliin premises logically relation qabu filachuu danda'uu qabaata malee yoo information logically relation information inni harkaa qabu takka yaada inni harkaa qabu saniin walitti hin galle takka walitti hidhata hin qabne yoo kan fayyadamu taate critical thinker jedhamu jechuudha. Even yoonif relationiin information takka yaada inni harkaa qabuu fi akkasumas information inni fidate san gidduu jiru emotional illee yoo ta'e psychological illee yoo ta'e hin ta'u jechuudha. Maal ta'uu qabaata? Logical relationship idea inni harkaa qabu takka conclusion inni harkaa qabu sanii ka waliin hariiroo qabu ta'uu danda'uu qabaata. Kanaafuu qormaata irratti isin gaafachuu mala. Critical thinkers carefully choose only the information that has psychological or emotional relation with the ideas at the hand. Yoo isin jedhe wantichi maal ta'a? False ta'a jechuudha. Maal ta'uu qaba? Logical relation akka qabu ta'uu qaba malee nuti kan barbaannu emotional fi psychological relation miti jechuudha. Inni shanaffaan immoo consistency dha. Consistency kana bakka lamatti qoonnee ilaalla. Saniin dursatti refers to what? The quality of having the same opinions or standards at every levels and every time dha. Kanaafuu consistency kun maa inni dhaabbatiinsa takka istiqaamaa qabaachuu, dhaabbii qabaachuu jechuudha. Waan tokko irratti dhaabbata qabaachuu dha. Dhaabbata qabaachuun kun takkaa'u maal agarsiisa? Quality information takkaa'u opinion ati qabdu sanii maal ta'uu qaba? The same ta'uu qaba jechuudha. Quality opinion takkaa'u standard ati qabdu sanuu sa'atii kamuu haa ta'u bakka kamittuu maal ta'uu danda'u qabaata? The same ta'uu danda'u qabaata jechuudha. Kana jechuun jechaaf gochi keellee wal galuu qabaata. Jechaa fi wanti ati itti amantullee wal galuu qabaata. Gochaa fi wanti itti amantullee maal ta'uu qabaata? Walii galuu danda'u qabaata jechuudha. Wal simuu danda'u qabaata. Yoo mismatch kan ta'u taate your words and your actions, if there is a mismatch between your words and your actions, then you have not what? Consistency. So if you miss the criteria of consistency, then you are not considered as critical thinking rather than what? Named or considered as uncritical thinking jedhama. Kanaafuu logic tells us jedha. Logic nuuf hima that if a person holds inconsistency at what? At beliefs, at least one of those beliefs must be false jedha. Laala logic maal jedhe nuuf hima jedha. Namni tokko yoo inconsistency ka qabaatu ta'e maalii irratti belief isaa irratti waan itti amanu san irratti yoo inconsistency ka qabaatu ta'e at least dha maaliin isaa belief isaa san keessa wanti tokko wayii takka premisiin tokko maalidha? False dha jedha jechuudha. Kanaafuu bakka lamatti qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Inni tokkoffaa logical inconsistency dha. Lammaffaan practical inconsistency. Logical inconsistency kan jennuun which involves saying or believing inconsistent things jedha. Laal saying something but believing to the other thing jedha. Kun amma maalidha? Logical inconsistency maaliif maal gidduu jirudha? Jechaa fi waan ati itti amantu gidduu jirudha malee gochaa miti. Ammas keessatti wanni ati jettu kabira, wanti ati itti amantu kabira, waan jette sanitti hin amantu kabiratti amanta. Kanaafuu jechi ati jettu kabira ta'e wanti ati itti amantu moo yoo kan biraa kan ta'u taate kanaafuu waliin galle jechuudha. Wanti ati jettee fi wanti ati itti amantu yoo ka waliin galle taate wal galuu dhabuun takka hoomootu wal simuu dhabuun wanta ati itti amantuu fi wanta ati jettu yookaan jechaa fi waan ati itti amantu kana gidduu wal dhabbiinsi jiru kun maal jedhama? Logical inconsistency jedhama jechuudha. Kanaafuu logical inconsistency kana keessatti yoo inconsistency kana kan qabaatu taate yookaan waan ati itti amantu santu waan ati itti believe taatu santu false dha. Yookaan jecha ati jette santu false dha. Yookaan lamaan isaatu false dha jechuudha. Asirraa wanti isin hubachuu qabaattan logical inconsistency irraa tokkoffaa waan ati jettuu fi waan ati itti amantu keessatti consistency argamuudha tokko. Lammaffaa yoo inconsistency kun kan argamu taate yookaan waan ati itti amantu santu false dha. Yookaan waan ati jettu santu false dha. Yookaan lameen isaatu false dha kan jedhu asirraa hubachuu danda'uu qabaanna. Inni lammaffaan type inconsistency keessa practical inconsistency. Practical inconsistency immoo jechaa fi gocha gidduutti inconsistency ta'uudha.
kareefu maal jenne jechaa fi waan ati itti amantu takka ilaalcha gidduutti jenne kun garuu maa inni practicaliin kun wanni ati jettu kabira ka ati actionan agarsiiftu takka kan ati hojjettu kabira amma hojiidha itti amanuu bira kutnee jirra sadarkaa itti amanuu osoo hin taane afaanii waan biraa jetta wanti ati dalagaan argisiiftu takka takbaareedhaan agarsiiftu kan biraati jechuudha. Kanaafuyyuu wanti logical inconsistency practical inconsistency adda godhu logical inconsistency waan ati dubbattuu fi waan ati itti amantu gidduu jiru yoo kan ta'u taate practical inconsistency immoo inconsistency waan ati jettuu fi waan ati dalaydu gidduu jirudha jechuudha. Kanaafuyyuu aske kalammaffaa keessa isaa ta'u ka tokkoffaa keessa isaa ta'u yooni fi inconsistency akkanaa kan jiraatu ta'e yookaan primisii isa duraattu falsedha yookaan isa dhumaattu falsedha yookaan lamaan isaattu waliin falsedha jechuudha. Kana jechuun yookiin waan ati dalaydu kanatu kalammaffaa keessa waan ati dalaydu falsedha yookiin immoo waan ati jettu santu falsedha yookaan wanni ati dalaydu fi wanti ati jettu illee maal ta'uu danda'a falsii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu inni jaffaan immoo principle maal criteria of critical thinking is any jaffa logical correctness kan jennuudha jechuudha. When the combination of thoughts are what mutually supporting and make a sense in a combination, then thinking is what logically correct jennaan jechuudha. Kanaafuu logical correctness kan inni garsiisu maalidha yeroo taa'otiin kenna suni maal kan ta'u taatedha mutually support conclusion kenna san kan godhu taate yoo yeroo wali qabame sanitti maal qabaatedha tokkoffaa mutual support qabaachuu qaba gargaarsa waloo jechuun wal tahee primisii shayyoo kan qabaanu ta'e primisiin shananuu gargaarsi inni godhu sun gargaarsa waloo ta'uu qaba mutually ta'uu qaba. Akkasumas immoo make a sense in a combination gaaf walitti hidhamellee sense nuu kennuu qaba miira nuu miireessuu danda'uu qabaata. Then yoo kan primisiin nuti qabnu sun takkaa'u thinkingiin nuti qabnu suni yaanni nuti qabnu suni yoo gaafa walitti deebu mutually supportii qabaate wal gargaarsi inni godhu wal gargaarsa waloo kan ta'u taate fi akkasumas immoo gaafa walitti hidhame yoo sensii kan nuu kennu taate kanaafuu thinkingiin kenna suni maal jechuu ni dandeenya logically correct jechuu ni dandeenya. Kanaafuu thinkingiin logically correct ta'e jechuun indirectly maal jechuudha critical ta'e jechuudha. Kanaafuu critical thinking ta'e jechuu thinkingiin kenna sun. Kanaaf asirraa wanti as adda baafachuu qabda logical correctness jechuun inni kun gaafa walitti qindaa'e takka'u yaanni kenna taa'utiin kenna gaafa walitti dabalame waan lama yoo guute tokkoffaa mutual supporting yoo qabaate lammaffaa sense yoo kan nuu kennu taate combination san keessatti logically corrected thinkingiin kenna sun jennaani gaafa logically correct ta'e mootu critical ta'e jechuun dandeenya jechuudha. To think logically haala logical ta'e yaaduudhaaf jedha is to reason correctly maal gochuu danda'u qabanna yoo haala logicality yaaduu feene takka'u think yoo gochuu feene maal gochuudha sababni nu dhiyeessinu sun reasoning kenna sun maal ta'uu qaba correctly ta'uu qaba. Kanaafuu ati yoo logically yaaduu feete correctly reason di godhe sababeessa sirrii sababeessi jechuudha. Therefore we need to use what accurate and well supported beliefs. Kanaafuu tokkoffaa irratti logically yoo kan think gochuu barbaadu ta'e kan yaaddu yoo yaaduu feete maal gochuu danda'u qabaata reason kee correctly ta'uu qaba. Reason kee correct ta'uudhaaf immoo maal ta'uu qaba maal fayyadamuu qabda accurate fi well supported beliefs ilaalcha well supported ta'e qajeelootti gargaaramee fi accurate fayyadamuu danda'u qabaata. Kanaafuu wanti kun sadan chainidhaan deema. Namni tokko logically yoo yaaduu barbaade wanti inni gochuu qabu reason akkamii reason gochuu qaba reason sirrii tokko correctly reason gochuu qaba. Correctly kana reason gochuudhaaf immoo maal fayyadamuu qaba he must use accurate and what well supported beliefs. Namni tokko accurate fi well supported belief fayyadame taanaan maal argatuu danda'a reasoning inni reason godhu sun correct ta'uu danda'a. Reasoning inni reason godhe correct ta'e taanaan immoo namni sun logically think gochuu danda'a jechuudha. Logically think godhe taanaan immoo thinking isaa sun critically ta'e jechuudha. Kanaafuu critical thinker ta'uu danda'a jechuudha. Inni torbaffaan completeness kan jennuudha. Completeness in deep and complete thinking kan jennuun gadi fageenya yaaduu fi akkasumas immoo xumuranii yaaduu hanga dhumaatti maalidha yaaduudha. Are more what preferable than what shallow and superficial thinking gubbamaa fi irra keessa fi akkasumas gubbamarra itti yaadne gara decisionaa fiiguu caalaa maaltu dursa
deep gadi fageenya yaaduu fi akkasumas haga dhumaatti yaannee dhumarra maal gochuudha decision kaa'uudha malee irruma keessa superficialumaa fi shallow daqiiqa 5 takka sa'a takka qofa waan tokko yaannee gama decisionaatti jump yoo kan taanu taate nuti thinking keenya sun maal jedhamuu danda'u critical jedhamuu danda'u jechuudha. Kanaafuu thinking tokko critical jedhamu tokkoffaa deeping itti yaadamuu qaba, lammaffaa immoo thinking sun maal ta'uu qaba complete ta'uu danda'u qaba jechuudha. Maal ta'uu qabu shallow fi superficial thinking ta'uu qabu jechuudha. Kanaafuu thinking is better when it is what deep rather than what shallow. Thinking tokko gaarii kan jedhamu yoo maal ta'edha yoo deep kan ta'u taate yoo kan fageenyaan itti yaadamu taate yoo maal ta'e caalaa irra keessa yookaan itti yaadamu ta'e caalaa gadi fageenyaan itti yaadamuutu gaarii isa godha. Through rather than what the superficial. Through jechuun bal'inaan maal caalaa irra keessoo takka hommootu laaffisanii yaaduu caalaa bal'isanii yaaduun irra filatamaadha jechuudha. Kanaafuu thinking yenna sun yoo through ka ta'u taate fi deep kan ta'u taate yookaan complete kan ta'u taate decision making nuti dhumarra goonu sunillee maal ta'uu danda'a acceptable ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu criteriyaan biroo inni guuttachuu completeness dha jechuudha. Completeness gadi fageenya itti yaadamuu qaba akkasumas haga dhumaatti itti yaadamuu qaba jechuudha. Bal'inaan decisionatti utaaluudhaan dura yoo kanan taane uncritical thinking jedhama malee critical thinking jedhamu jechuudha. Inni 8ffaa fi inni dhumaa immoo fairness kan jedhamudha. Refers open mindedness and impartial and free of what distorting biases and free what conception kan jennudha. Kanaafuu fairnessin kun kan inni agarsiisu open minded ta'uu sammuu bal'isuu danda'uu qabaata. Maaliif yaadni hamaan tokko si dhufuu danda'a, gufuun si dhufuu danda'a, gufuun si dhufee fi yaadota hamaa takkaa'u challengeota hamaa si mudatan saniif sammuu kee maal gochuu danda'uu qabaata open gochuu danda'uu qabaata. Akkasumas impartial ta'uu danda'uu qaba. Impartial jechuun nama haqa barbaadu waan yaadde san keessatti nama dhugaa barbaadu ta'uu danda'uu qabaata jechuudha. Akkasumas free of what distorting biases and conceptionota fi akkasumas immoo biasisoota adda addaa kan sitti dhufan takkaa'u kan sammuun ilma namaa yaadu san irralee maal ta'uu danda'uu qabaata free ta'uu danda'uu qabaata. Maaliif impartial taate jechuun dhugaa barbaadda jechuun biasisoota irraa soba takkaa'u immoo wantoota hin barbaachifnee fi conceptionota dur jiran san irraa maal ta'uu danda'uu qabaata of oolchuu danda'uu qabaata jechuudha. Kanaafuu fairness guutuudhaaf tokkoffaa irratti maal ta'uu qaba namni sun open minded ta'uu qaba. Lammaffaa impartial ta'uu danda'uu qaba. Impartial jechuun you have to seek for the facts. Factidhaaf seek ta'uu qabda. Wanti ati barbaaddu sun dhugaa ta'uu danda'uu qabaata. Wanti ati yaaddu sun akkasumas free from what distorting biases and preconception irrallee maal ta'uu qabda free ta'uu danda'uu qabaanna jechuudha. Kanaafuu critical thinking ulaagaalee amma isinii hime kana 8 yoo bakka takkatti kan guutamu taate thinking keenya sun automatically maal jedhamuu danda'a jechuudha. Confidence idhaan takka wanne guutuudhaan critical thinking jechuu danda'u malla. Akkasumas namni ulaagaalee kana 3 guute thinking isaa critical thinker jedhamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu ati critical thinker jedhamuudhaaf thinking keessun ulaagaalee amma dubbanne kana tokkofirraa ka'ee hanga 8ffaatti wal faana guuttachuu danda'uu qabaata. Kanaaf kana jennee bira dabarra inni itti aanu principle of good argument dha. Inni kun yeroo darbellee faalaasii keessatti leesin barsiise waan ta'eef principle of good argument kan jennuun 5tu jira. Takkaa'u criteria majennaan kanallee akkasii jennee dandeenya. Principle of good argument kun 5tu jira. 5 keessaa tokkoffaa irratti structural principle dha, lammaffaa irratti relevancy dha, sadaffaa irratti acceptability dha, afuraffaa irratti sufficiency dha, shanaffaa irratti immoo effective rebuttal kan jennuunidha jechuudha. Yeroo darbe isinii himee jira. Good argumentiin erga principle 5 kana qabaate 5 kana keessa isa dura structural principle kana violate godhuudhaan faalaasiin uumamu maal isiniin jedhe formal faalaasii isiniin jedhe. Waan kanarraa hafeen immoo principleota afran kanneen akka relevancy, acceptance, sufficiency fi effective rebuttal violate godhuudhaan gosti faalaasii uumamu mootu maal isiniin jedhe bira dabarre informal faalaasiidha isiniin jedhe. Kanaafuyyuu yoo principle good argument keessa inni tokkoffaa structural kun kan sarbamu taate gosti faalaasii as keessatti uumamu formal fallacy dha malee maali miti informal fallacy miti. Asuma wanti hubachuu danda'u qabaattan structural principle kana gosoota argumentii keessaa kan guuttatu deductive argument. Sababiin isaa only the deductive argument have what identifiable or known
structure beekamaa takka structure ifa galaa kan qabu deductive argumentiin kunu hundaa miti. Deductive argumentii keessa syllogismiitu maal qabaa identifiable structure takka humootuyyuu structural principle beekamaa kan qabu kaminni deductive keessa syllogismii qofaa jechuudha. Kanaafuu fallaasiin argumentii kana principle kana sarbuudhaan argamu formal fallacy jedhama jennee yeroo darbine kan waliin dabarsine ta'uun keenya ni yaadatama. Kanaaf mee structuring kun maal akka ta'e waliin ilaalla. Structural principle an argument should what meet the fundamental structural requirements of what well formed argument. Argumentiin tokko argumentii gaarii jedhamuudhaaf maal guutuu qaba jedha, maal meet gochuu qaba jedha. Fundamental structure caasaa bu'uuraa kan isarraa barbaachisuu fi akkasumas kan maal ta'e well formed argument ta'e kan argumentiin well formed ta'e jedhamee waamamu tokko qabaachuu structure san. Kana jechuun haalli premises fi conclusioniin itti waliin barraa'ee fi wal gargaaru sun maal ta'uu qaba, structural isaa ifa galoo takka identifiable ta'uu danda'u qabaata jechuudha. In other words, it should be what formed in such way that jedha the conclusion either follows necessarily from what it is premises in the case of deductive argument. Kanaafu waan jedhu deductive argument keessatti conclusionin dirqama takka humootu absolutely maal ta'uu qaba jedha, premises isarraa maal ta'uu qaba jedha, follow ta'uu danda'u qabaata jedha. Premises isaa yoo kan hordofne taate premises sun logically maal hin qabachuudha, structure sirrii conclusion wajjin hin qabachuudha. Kanaafu structurein deductive argument tokko sirrii ta'uu isaa kan ittiin beenu yoo conclusionin sun absolutely takka necessarily premises isaa san kan maal godhu ta'e follow kan godhu yoo ta'e qofaadha. Yooniif conclusionin sun premises isaan kan qajeellotti takka dhugumatti follow kan hin goone ta'e rakkoo structuralaa qaba. Argumentiin sun baadditaa jechuun immoo fallacious argument jechuun dandeenya. Formal fallacy keessatti argama yookaan jedha the conclusion follows what probably from it is premises in what in the case of inductive keessatti yoo conclusionin sun probably premises isaa san kan hordofu taate kana jechuun necessarily miti. Jechi necessarily absolutely strictly jedhu agarsiiftota deductive argumentii waan ta'aniif jechi probably improbably akkasumas likely fi wantoonni kana fakkaatan immoo maal garsiisa waliin jenne inductive argumentii garsiisa jenne. Kanaafuyyuu structurally qabaachuu fi qabaachuu dhabuu kan beenuun yoo inductive argumentii keessatti conclusionin premises san probably yoo kan follow godhu taate kana jechuun shakkiidhaan follow godhee jechuudha. Kana jechuun structure isaa sirrii miti jechuu garsiisa. Yoo deductive keessatti immoo yoo necessarily follow kan hin goone taate structure isaa sirrii miti jechuudha. Structure sirrii ta'uudhaaf yoo deductive keessatti necessarily conclusionin premises follow gochuu qaba. Inductive keessatti immoo probably conclusionin premises maal gochuu qaba, follow gochuu danda'u qabaata jechuudha. Kanaafu inni lammaffaan maal jedha, relevance principle kan jennudha. An argument should set what for the only what reasons whose truth provides some evidence for what for the truth of the conclusion. Kanaafu argumentiin tokko maal set gochuu qabaadha, maal lafa kaachuu qabaadha, only reasons reason maal ta'e qofa whose truth provide reason tiruun isaa takka humootu dhugummaan isaa maal provide godhuudha, takka maal kennuudha, some evidence for the truth of the conclusion. Dhugummaa conclusion saniitiif ragaa murtaa ta'e takka ragaa muraasa ta'e dhugaan kan kennu tahuu danda'u qabaata malee premises sun kan dhugaa conclusionaaf hin barbaachifne kan conclusion saniif irrelevant ta'e yoo kan kennuuf taate principle of relevancy cabee jiraachuu that premises is irrelevant for the conclusion ta'a jechuudha. Kanaafuyyuu principle of relevancy conclusion premises tokko conclusion saniif dhugaa akkamii kennuufi qaba, dhugaa conclusion saniif barbaachiftu takka ummootu haqa conclusion saniif barbaachiftu qofa kennuufi qaba malee kan hin barbaachifne kennuufi hin qabu jechuudha. Yooliif kana kan guuttata relevance principle hin guuttameedhama. The premise of a good argument must what relevant to the truth or merit of the conclusion. Advantage conclusion saniitii fi akkasumas dhugaa conclusion saniitiif premising good argument tokko maal ta'uu qabaadha, relevant ta'uu qabaadha. Relevant jechuun barbaachisaa ta'uu qabaadha. Takka ummootu kan isa ilaalu ta'uu danda'u qabaatedha. Kanaafu criterion ni sadaffaan takka principle ni sadaffaan good argument acceptability principle kan jedhamudha.
akkuma yeroo darbine waliin dabarsine the reasons set forth in what support of the conclusion must be what acceptable. Gargaarsi asitti maal jenne barbaachisaa ta'uu qaba jenne barbaachisaa ta'eetu logical persanii biratti takka logician biratti gargaarsi premisesiin conclusionaaf godhu sun logician biratti takka the person who learned logic biratti nama logic barate biratti maal ta'uu qaba fudhatama argatuu danda'uu qabaata jechuudha barbaachisaa ta'eef qofa yoonif logician takka logical persaniin sammuun isaa kan hin fudhanne taate argumentiin sun good argumentii ta'uu hin danda'u jechuudha maal ulaagaa structural fi relevancy guuttee garuu maal hin guuttanne acceptance hin guuttanne jechuudha kanaafuu logical persanii tokko biratti gargaarsi premisesiin conclusion ittiin gargaara sun fudhatama qabaachuu danda'u qabaata kan fudhatama kan hin qabaanne ta'e good argumentii jedhamuu hin danda'u good argumentii keessaa ulaagaan kun cabe taanaan immoo informal fallacy keessatti argamuu danda'a principaliin inni itti aanu mootu mal jedhama sufficiency principle kan jennuun an argument should what attempt to provide relevant and acceptable reasons of what the right kind that together are what sufficient laal mal jenne argumentiin gaariin tokko mal attempt to provide gochuu qabeedha mal irratti xiyyeeffachuu qabeedha premise takka reason yookaan ragaa barbaachisaa akkasumas immoo fudhatama qabeessa oomishuu qaba takka humootu kennuu fi qaba jenne writing keessatti akka right kind keessatti garuu inni kun ragaan barbaachisaa ta'ee fi logical persanii biratti fudhatama qaba kuni maal ta'uu danda'u qabaatedha sufficient ta'uu danda'u qabaatedha ragaan sun barbaachisama ta'ee akkasumas immoo logical persanii biratti fudhatama ta'ee weight fi numberiin isaa yoo insufficient kan ta'u taate akka enough yoo kan hin taane taate conclusion san nama fudhachiisuudhaaf weight fi numberiin isaa yoo gahaa kan hin taane taate bu'aan qabu jechuudha argumentiin kun good argumentiin yeroo maaliif macarrashaan isaa nama fudhachiisuudha kanaafuu wanti conclusion san nama fudhachiifnu tokkoffaa ragaan premisesiin conclusion evidence barbaachisaa ta'uu qaba lammaffaa irratti immoo logical persanii biratti fudhatama qabaachuu qaba sadaffaa irratti immoo numberii fi weight isaatiin gahaa takka quubsaa ta'uu danda'u qabaata yoo gahaa yookaan quubsaa kan hin taane ta'e barbaachisaa ta'e fudhatama qabaate kana yoo kan hin guunne insufficient dha jechuudha yeroo kana good argumentii ta'uu hin danda'u kanaafuu good argumentii ta'uuf numberii fi weight dhaan argumentiin suni relevancy fi acceptance guuttachuu akkasumas sufficiency guuttachuu danda'uu qabaata jechuudha inni shanaffaa fi inni dhumaamotu rebuttal principle takka effective rebuttal kan jennuun jechuudha an argument should be what with effective rebuttal to all what anticipated serious criticisms that may be what brought against it jedhala argumentiin tokko argumentii gaarii jedhamuuf maal qabaachuu qabaadha effective rebuttal qabaachuu qabaadha kana jechuun mormii bu'a qabeessa ta'e mormuu danda'uu qabaadha to all what anticipated serious criticism qeeqa faallaa isaa serious ta'e saniif mormii bu'a qabeessa mormuu qaba malee inni maana qeeqa jedhee qeeqa inni qeeqe saniif qeeqa san qofa mo'achuudhaaf jedhee waan biraa dubbachuu takka waan biraa yaaduu osoo hin taane qeeqa faallan isaa isa qeeqa jabaa saniif maal qabaachuu qaba effective rebuttal humna jabaa takka mormii bu'a qabeessa mormii irra isa oolchuu danda'u karaa sirriitiin tahe qabaachuu danda'u qabaata malee mormii humnaa takka humootu mormii nama tokko arrabsuudhaan takka humootu qaanyessuudhaan osoo hin taane argumentii mataa isaa san qeequma argumentii faallaa isaa saniitti dhufe san mo'achuudhaaf jedhee mormii bu'a qabeessa yoo kan qabaatu taate argumentiin sun good argumentii jedhama kanaafuu argumentiin tokko good argumentii jedhamuudhaaf prinsipiloota takkaa'uu dambiilee shanan isiniif tokkoffaa structurein sirrii ta'uu qaba lammaffaa irratti mootuu evidencein premisesiin conclusioniif dhiyeessuun barbaachisaa ta'uu qaba sadaffaa irratti mootuu logically connection qabaachuun isaa sunii fi akkasumas immoo premisesiin relevant ta'e suni logical persanii biratti maal ta'uu qabaata fudhatama argachuu qabaata erga structure isaa sirrii ta'e akkasumas premisesiin conclusion of ragaan dhiyeesse barbaachisaa ta'e akkasumas logical persanii biratti fudhatama qabaata ammallee gahaa ta'uu danda'uu qabaata kana jechuun sufficient ta'uu danda'uu qabaata jechuudha dhumarra erga logically sirrii ta'e premisesiin ragaan dhiyeessuun illee conclusion of relevant ta'e akkasumas logical persanii biratti
accepted ta'ee dhumarra mootu nambarii fi weeytiidhaan ragaan fudhatama qabaatee barbaachisaa ta'e sun sufficient yoo kan ta'u taate dhumarra maaltu sarraa eegama mootu mormiin inni mormu sun konkuluuziyoon san nama fudhachiisuudha qeeqa warri faallaa isa qeequ saniif effective rebuttal yoo kan qabaatu taate argumentiin akkanaa kun good argumentii jedhama takka argumentii free from any fallacy kan jedhamudha jechuudha. Kanaafuu Pirinsipila kana fedhu firoomsa irratti isinitti fiduu danda'a, fedhu gaafsoo irratti, fedhu filannoo irratti isinitti fiduu danda'a. Haala kanaan adda baafachuu danda'uu qabaattanii paartiin itti aanu principles of critical thinking akkasumas immoo futures of critical thinking fi futures of uncritical thinking dhaan kan walitti deebinu ta'a. Hanga sanii nagaan nuuf tura. Galatoomaa isiniin jenna.